Lixa Oromiyaadhaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa keessatti haleellaa diroonii raawwatameen namoonni nagayaa 8 hoggaa ajjeefaman hedduu madaa'uun dhaga'ame. Odeeffannoo gama biraatiin ba'a Oromiyaadhaa godina Harargee Lixaa aanaa Gammachiisii fi aanaa Ciroo keessatti miidhaawwan hidhaa fi gudeeddii dabalatee uummata nagayaa irratti deemaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Haaluma wal fakkaatuun godina Arsii ba'aa aanaa Martii keessattis ajjechaa fi manneen uummataa loltoota mootummaatiin gubachuun himamaa kan jiru hoggaa ta'u kanarratti odeeffannoowwan nu dhaqqaban bal'inaan harkaa qabna. Odeessa keenya gama biraatiin Itiyoophiyaan biyya liqaa ofirraa kafaluu hin dandeenye jalatti ramadamuun isii gabaafamaa kan jiru hoggaa ta'u kanarrattis odeeffannoolee ba'aa jiranii fi xiinxaloota dhiyaataa jiran irratti nutis waan gurra isin buufnu qabannee akka qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa Neetwoorkidhaan hanga dhumaatti nu faana bu'aa oduu saatanaa kan isinitti himu an Leenci Biliyaasiin. Haleellaa diroonii lixa Oromiyaadhaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaatti raawwateen lubbuun namoota 8 ol darbuun himamaa jira. Naannoo Oromiyaadhaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Kombolchaa ganda Baarrootti haleellaa dirooniidhaa wiixata muddee 25 2023 ganama dallaa waldaa muluu waangeel irratti raawwateen lubbuun amantoota 8 darbuu fi 3 madaa'uu jiraattonni naannichaa himani. Tajaajilaan gaggeessitoota waldichaa keessaa tokko kan ta'an maqaan isaanii akka heeramu namni hin barbaanne yaada miidiyaadhaaf kanneen akka jaanitti amantoonni miidhaan irra ga'ee dabalatee miseensonni waldaa muluu waangeel baaroo hunda guyyaa wiixataa ganama irraa eegalee boqqolloo dallaa waldichaa keessa facaafamee jiru akka sassaaban beellamni qabamee ture jedhama. Akkaataa beellamichaan wiixata barii irraa eegalee miseensonni waldichaa lakkoofsaan hedduu ta'an boqqolloo ga'ee dallaa waldichaa keessa sassabaa osoo jiranii gara naannoo sa'aatii tokkootti haleellaan diroonii tasa raawwatameen namoota sassaabaa turan keessa 8 battaluma sanitti ajjeefamuu fi namoonni 3 ol miidhaan ulfaataan akka irra dhaqqabe eerani. Itti dabaluun namoonni 3 miidhaan qaamaa jabaan irra ga'e kun yeroo ammaatti hospitaala magaalaa Kombolchaa keessatti yaala argachaa jiru kan jiran hoggaa ta'u garuu carraan lubbuun hafuu isaanii akka malee xiqqaa akka ta'es kaasani. Akka gaggeessaan waldichaa kun jedhutti namoota ajjeefaman kanneen keessa muuziqeessitoota waldichaa Daammanaa Liikaam nama umrii waggaa 22 fi Dhugaasaa Waaqqanneen nama umrii waggaa 21 jedhaman kan argaman hoggaa ta'u namoonni ajjeefaman kun namoota nagaa fi tajaajiltoota waldichaa ta'uudha kan isaan eerani. Jiraataan ganda Baaroo kan biraa haleellaa diroonii waldaa muluu waangeel irratti raawwatameef ajjecha amantoota irra ga'ee mirkaneessuudhaan guyyaa har'aantanaa barii irraa kaasee aanicha keessa hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti waraanni cimaan gaggeeffamaa akka jiru hime. Itti dabaluunis guyyaa har'aantanaa ganama waraana cimaan waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti adeemsifamaa jiraachuudhaa fi sosochiin konkolaataas ta'e sochiin namaa naannichatti akka dhaabbate eera. Hawaasa waldichaa dabalatee jiraattonni ganda Baaroo sirna awwaalcha namoota 8 kana irratti sirnaan hirmaachuu akka hin dandeenyes itti dabaluun himaa jirani. Dhimma kana ilaalchisee hanga odeeffannoon kun ba'aa turetti gama mootummaatiin hanga ammaatti wanti jedhame tokkollee hin jiru. Waraana lixa Oromiyaatti loltoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru sababeeffachuudhaan mootummaan haleellaa diroonii godinichatti raawwachuun kun kan jalqabaati miti. Baatii muraasa dura onkololeessa 7 fi 8 bara 2023 guyyaa walitti aanan ayyaanni irreechaa magaalaa Finfinnee fi Bishoofitti kabajamaa yeroo turetti godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee Habaaboo Guduruu fi Kombolchaatti haleellaa diroonii raawwatameen lubbuun namoota 12 ol darbuu gabaasota kanaan dura bahaa turee fi dhaqqabaa ture keessatti isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin immoo ba'a Oromiyaadhaa godina Harargee Lixaa aanaa Gammachiisii fi aanaa Ciroo keessatti uummanni hidhatti guuramuudhaa fi gudeeddiin hamaan shamarran irratti raawwatamuun himamaa jira. Godina Harargee Lixaa aanaa Gammachiis Araddaa Waleensoo Harabaafannoo bakka Jaarsoo Jaamoo irraa namoota nagayaa obboleeyyan keessaniitu waraana bilisummaa Oromooti jechuun fulbana 5 2023 erga qabanii hidhanii dararaa hamaa akka irraan gahantu himama.
Hanga ammaatti murtii tokko malee mana hidhaa keessatti namoonni kun rakkataa kan jiran hoggaa ta'u, namoonni kunis Abdallaa Sheek Muusaa abbaa daa'ima 8, Ibraahim Ambayyoo abbaa maatii 2, Daalaa Ridwaan abbaa ijoollee 4, Abdul Baasit Hassan abbaa maatii 6 haadha manaa waliin, Abdurroo Hassan maatii isaanii waliin akkasumas sabboontuu Haakim kanneen jaaman hidhanii mana hidhaa keessatti rakkoo hamaadhaaf saaxilutu eeramaa jira. Haaluma wal fakkaatuun aanaa Ciroo Araddaa Najabaas ganda Qullee keessattis waraanni mooraa mana barumsaa keessatti qubatee jiru kamisaa darbee muddee 2023 shamarran gandichaa humnaan akka gudeedan hawaasni naannichaa ni himani. Shamarran Oromoo dirqiidhaan gudeedamuun yeroo ammaa rakkoo fayyaaf saaxilamaa kan jiran ta'uu odeeffannoon achirraa bahu kan himu hoggaa ta'u shamarran kunis Fooziyaa Jamaalii fi Kimoo Aliyyii haadha daa'ima 2 fi Iftuu Aliyyii haadha ilmaan 3 irratti gudeeddii jabaan kun akka irratti raawwatamedha kan himamaa jiru. Sababa kanaanis rakkoowwan hamaadhaaf namoonni kunniin saaxilamanii akka jiran dhaggeeffamaa jira. Kana malees sanbata dheengaddaa shamarree fi dhiirota jiraatota Araddaa Ciroo ganda Rukaasaa fi Beenyaa kan ta'an maqaan isaanii Gaaddisee Ahmad, Caalee Nigaatuu, Iftuu Jamaaloo, Leelaa Ahmaddiin, Aliyyii Abdullaa fi Ibraahim Yuuyyaa qabamuudhaan achi buutee erga dhabamsiifamanii booda hanga ammaatti bakka isaan jiran akka hin beekne kan jiraattonni naannichaa himaa jirani. Odeeffannoo wal fakkaatu loltoonni mootummaadhaa godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti namoota nagaa ajjeesuu fi manneen uummataa gubuun himamaa jira. Loltoonni mootummaa kun godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti muddee 23/2023 dubartiin harmoosistoo osoo hin hafne namoota nagaa ajjeesuu fi manneen uummataa gubuun himamaa jira. Waraanni mootummaadhaan rasaasa isaanii lammiilee nagaatti dhukaasuudhaan uummata nagaa bakkoota adda addaatti ajjeesaa jiraachuun isaanii kan himamu hoggaa ta'u, haaluma kanaan ganda Waataroo Diinoo Araddaa Xixichoo keessattis namoota nagaa 2 akka ajjeesaniitu himamaa jira. Namoonni ajjeefaman kunis imaama masgiidaa Sheek Ibraahim Maammaa fi Jamaal Abdallaa Boruu hoggaa ta'an, namoonni 2 kan biraa immoo qabamanii achi buuteen isaanii akka dhabameetu himamaa jira. Namoonni qabaman kunniin Eekoo Qaasimii fi Husseen Daadhii ta'uu odeeffannoon naannicharraa bahu kan himu hoggaa ta'u, aanichuma Araddaa Diinoo keessatti manneen namootaa kanneen akka Obbo Tolaa Galatoodhaam, Ayyaanoo Roobaa Galatoo, Abbuu Ayyaanoo akkasumas Guutaa Ayyaanoo Roobaafaa jala manneen isaanii ibiddaan kan barbadeessan hoggaa ta'u, namoota 4 kanneen jala walumaa galatti midhaan callaa kuntaala 60 ol akka jalaa gubanii fi miidhaawwan adda addaa akka irraan gahantu himamaa jira. Oduu biraatiin Itoophiyaan tarree biyyoota liqii kafaluu dadhabanitti ramadamuun isii dhagahamaa jira. Itoophiyaan boondii doolaara biiliyoona 1 gabaa addunyaa irratti gurgurteef dhalasaa doolaara miiliyoona 33 kafaluu dadhabuudhaan tarree biyyoota liqii kafaluu dadhabanitti ramadamuun isii himamaa jira. Itoophiyaan tarree biyyoota Afrikaa biroo Gaanaa fi Zaambiyaa liqii kafaluu hin dandeenye keessatti kan ramadamte hoggaa ta'u, Ministeerri Faayinaansii Itoophiyaa ji'a muddee darbee keessa kafaltii boondii kafaluu tursiisuun maamiloota alaa liqii kennaniif walqixa ilaaluu fi malee kafaluu dadhabneeti miti jechuudhaan kan waakkatan ta'ullee garuu dhugaan jiru sanii miti jechuudhaan ramaddii kana keessa bu'u mul'ate. Akka lakkoofsa Itoophiyaa sadaasa 2007 Itoophiyaan boondii doolaara biiliyoona 1 gurgurtee liqii argatteef dhalasaa kafaltee kan xumuruu qabdu hanga wiixata sadaasa takka 2016 darbee turetti. Guyyaan kun wayitii xumuramutti mootummaan liqii kana yeroo qabame keessatti kafaluu akka hin dandeenye ibsee kan ture hoggaa ta'u, gurgurtaa boondii kanaaf waggatti dhalli waggatti kafalamu dhibbeentaa 6.65 ture. Shalaggiin kun kan waggaa ta'us kafaltiin garuu waggatti yeroo 2 yookiin ammoo ji'a ji'aan kan raawwatamudha. Waggaa 10f kan deemaa jiru gurgurtaan boondii kun bara dhufu jechuun bara Itoophiyaa 2017 guutumatti kafalamee xumuramuu kan qabu hoggaa ta'u, boondiin kun erga gurguramee waggoota 10 jiran keessatti mootummaan liqeessitootaaf dhala kafalee xumuruu qaba jedhamee ture. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa garuu dhala kana kafaluu akka hin dandeenye kan inni ibse. Itoophiyaan yeroo qabameef keessatti dhala gurgurtaa boondii kana kafaluu akka hin dandeenye erga ibsitee boodam guyyaa sadaasa 4 2016 abbootii boondii waliin marii karoorsuunis dhagahamaa ture.
Marii kanaan filannoowwan biroo barbaaduu irratti wal ta'uu barbaaddi Itoophiyaan kan jaame yoggaa ta'u, koreen abbootii boondii ammoo murtee Itoophiyaa kanaan barbaachisaa akka hin taanee fi gaddisiisaadha jechuudhaan kan isaan gabaasa Reuters ifaatti himuudhaan gabaafamaa ture. Kanuma bu'uura godhachuudhaan Itoophiyaa biyyoota liqii ofirraa kafaluu dadhaban keessatti kan ramadamte hoggantuu kanaa wajjin wal qabsiisuudhaan rakkoowwan adda addaa biyyattii fi dinagdee biyyattii mudachuu akka danda'u ogeeyyiin dinagdee kallattiiwwan adda addaatiin tilmaamaa jirani. Kun mataan isaa qaala'insa jireenyaa yeroo ammaa biyyattii raasaa jiru daranuu akka hammeessu kan eeran hoggaa ta'u, ogeeyyiin dinagdee hedduun isaanii akka jaanitti Itoophiyaan wanta kana liqii kana kafaluu dadhabuun Itoophiyaan kun ragaalee waliigaltee maallaqaa hedduun akka amantee irraa dhaban kan taasisuudha. Erga ja'an booda meeshaalee gabaa irraa dhabuu fi gatiin meeshaalee akka malee dabaluun haaluma wal fakkaatuun mudachuu akka danda'us kaasanii. Akka ogeessonni dinagdee kun jaanitti Itoophiyaan liqii irra jiru kafaluu dadhabuun ishee damee investimentii akka miidhuu seerani. Investoroonni dinagdee biyyattii irraa amantaa dhabanii kanaaf maallaqa koo baasee investii godhee gara fuulduraatti maallaqa koo baasee deebisee hin argadhu sodaa jedhu uumuudhaan haala jiru ulfaataa godhaas jechuun dubbatanii. Investoroonni duraan biyya keessa jiranii fi hojii isaanii babal'isuu karoorsanis karoora isaanii haquu danda'u kan ja'an hoggaa ta'u, kanneen haaraa jalqabuuf karoorsanis deebisanii yaada isaanii jijjiirrachuu akka danda'u himaa jiranii. Kun ammoo Itoophiyaan damee investimentiitiin akka dorgomtuu hin taanee fi miidhaa guddaan biyyattii akka mudachuu danda'udha kan eeramaa jiru. Maqaa biyyattiin sadarkaa idil addunyaatti qabduu fi hawwatamummaan isiin addunyaa irratti qabdus guutumatti gabbuu akka danda'udha kan yaadonnis ta'e gabaasonni kallattiiwwan garaagaraatiin ba'aa jiru saaxilu. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.